kan ture labsii 1246 kan bara 2013 labsiin sun hanqinoota garaagaraa waan qabuuf labsiin kun irra deebiidhaan mirgoota hojjettoota biyya alaatti bobba'anii fooyyessuuf labsii sana deebisee bara 2017 dhuma kana kan 25 kan raggaasise qaba jechuudha. Egaa labsiin kun waa hedduudha of keessatti kan inni qabatee dhufe. Labsiin kun ammallee hojiirra ooleera moo hin oolle inni suuta oolaa kan deemudha. Keessaa hojiirra ooluu keessaa immoo kan nuti fakkeenyaaf ooleera jennu fakkeenya dhiiraa gara booleetiin akka duraa sana viizaa implement viizaadhaan akka barbaadatti biyya alaa ba'aan jiranu. Kun immoo sababni ta'ee fi kan shamarraniitti deebina. Sababni labsiin kun dhorkeef keessaa tokko hojjetaan kamiyyuu osoo beekamtii mootummaa Itoophiyaa hin qabaatiin biyya alaa ba'uu akka hin dandeenye. Kana jechuun laabor ID fudhatanii yookaan immoo EM yookaan EF kan jedhamtu kana fudhatanii employment female and employment male kan jettu sana fudhatanii erga ministeera of laaborii irratti galma'anii biyya alaa ba'uu qabu. Viizaa seera qabeessaan. Viizaa seera qabeessa qofa osoo hin taane hojjechiisaan jedhamu kun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu fakkeenyaaf amma ijoolleen anumti kun biyya Dubaayin yookaan Saawudii Arabiyaan deema hayyama daldalaan baafadhaa hojjetaa 10 barbaadaa jedheen iyyanii ministeera of laaborii biyya sanaatti iyyadhaa jechuudha. Kana booda hojjetaa 10 gaafa naa eeyyame firii viizaadha jedheen ijoollee geessee achitti rakkisaa jechuudha. Ayidiin kan hojjechiisaa fi mootummaan achi naaf eeyyamaa maaliif daldala keessan jira yookaan nigdii keessan jira. Hojjetaa waan barbaachisuuf Itoophiyaa irraa fudhachuu mirga qaba. Haa ta'u malee ijoollee kana immoo bakka hojjechiisuu hin qabu. Eeyyamuu hin qabu malee hojii ga'aan ijoollee itti waamu kana hojjechiisuu hin qabu. Firii viizaadha jedheen gaafa ijoollee sana kontiraataan fideen iddoo barbaadan hojjetadhaa jedha. Kun miidhaa adda addaa qaba. Kan fakkeenyaaf booleetti deebifamaa jiruuf jechuudha. Inni tokko inni fakkeenyaaf hojjetaan biyya alaa ba'u tokko inshuraansiitu qaba. Inshuraansiin galamuufii qaba. Fakkeenyaaf yoo harki citee, yoo qaamni miidhame, yoo miilli cabe akka alguddatu yookaan qaama miidhamaa yoo siin taate yoo inni ta'ee dhufe yookaan yoo siin taatee dhufte inshuraansiitu galamee fi ejensiin silaa beekamtii kennee fi ergee osoo jiraate inshuraansii umurii guutuu isaanii fakkeenyaaf inshuraansiin akkamitti kaalkuleet godhama fakkeenyaaf amma waggaa 29 yookaan 30 yoo ta'e ganaa waggaa 65tti xorratan waggaa 65 baay'isuu miindaanan guyyaa miidhamu sana argadhuutu namaaf kaffalamaa jechuudha. Isa kana mirgoota akkasii ijoolleedhaa eessisuu jecha mootummaan seera kana addisii baasee jira jechuudha. Kan dubartootaatiin yoo walitti deebinu seerri kun tokkoffaa gatii hikminnaa yookaan immoo duraan ijoolleen mirmaraa ofii jiraatiiti kan jarri kaffalanu seera kana garuu keeyyata 19 labsii 1889 keeyyata 19 jalatti gaafuma asii hojii appilaayi godhanu tokkoffaa bilisa qarshii tokko akkan kaffalle ni ka'a seerri kun tokko. Lammaffaa immoo viizaan hundinuu piroosesiin kan godhamu employerii yookaan immoo employers through agency ta'uu akka inni qabu ni ka'a jechuudha. Kana jechuun hojjechiisaan gama viizaa ergu suni ejentiidhaayis kaffalee ejensiinis immoo bilisaan biyya kana akka ijoollee shamarranii deemsisuu ni ka'a jechuudha. Inni kan biraa inshuraansiidha. Ijoolleen shamaraa tokkittiin durbas ta'e dhiira gaafa biyya alaa hojiidhaaf baanu ejensiin ergu suni waraqaa inshuraansii yookaan immoo waliigaltee inshuraansii wajjin akka galuu qabu ni ka'a jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf shamarri kun miidhaa hojii irratti irra ga'u yoo jiraate mucaan sun gaafa biyyatti galtee akaal gudaateenyaa taate akkasiin hin hafne gaafa achitti miidhamte miidhaasii sanaa dhuftee asitti kaffaltii inshuraansii akkasiin argattu. Baay'ee otoo dubbannu mucaan asirra jiraachuu danda'a yeroo darbe ijoollee Arsiiti. Naannoo qarshii 1,600 wayii argatteetti jechuudha. Qaama miila sirra miidhaa namni ta'e wayii ga'ee jennaan jechuudha. Abbaan manaa sii nama barate baay'ee nama riisisaa ture. Akka bifa kanaan fakkeenyaaf haga miliyoona 2, miliyoona 5, miliyoona 3 akka itti argatan jira jechuudha. Akkaataadhuma irrispektiivii eenyuu jalaatiin jechuudha yookaan immoo miidhaa qaama jalaatiin jechuudha. Kanaafiyyuu seerri kun kanallee ejensii ni dirqisiisa jechuudha. Ejensii dubarri kamiyyuu yookaan dhiirri kamiyyuu hojii biyya alaa ba'e taanaan inshuraansiin galamuufii qaba. Yookaan naayil inshuraansii yookaan Itoophiyaa madiin maal kan jedhaman jiru ni hedduutu jiru inshuraansonni kun. Inshuraansii kanatti ejensiin hundinuu akka galuu qabu ni ka'a jechuudha. Waa'ee kaffaltii paaspoortii biyya sanatti haaromsiisuutiin wal qabateellee viizaa haaromsiisuu, ID haaromsiisuudhaan wal qabateellee
Labsiin kun ni ka'a jechuudha. Labsiin 1389 hojjechiisaan akka heeyyama jaraa yeroodhaan haaromsiisan mana jireenyaa fi bakka jireenyaa nyaata qulqulluullee akka kennanuuf ni ka'a jechuudha. Egaa kanaaf walumaa galatti mirgi waliigaltee barreeffamaan ta'uu qaba jedha. Hojjetaan waliigaltee fakkeenyaaf miindaa isaa beekuu qaba yeroo asii deemu. Sa'aatii hojiillee qabu beekuu qaba. Boqonnaa ammallee itti argatu beekuu qaba. Kanaaf miindaa kan kaffalamuuf ta'uu qaba. Ji'a irratti turuullee hin qabu, irra darbuullee hin qabu. Eenyutti ani madhaa yoo irra darbee, yoo hojiin isaa irra darbee, yoo hin dhawwatame kan jedhuuf suutaan isinitti himaan deemaa jechuudha. Inni kan biraa akkuma isiniin jedhe mirga nyaataati. Nyaatallee fakkeenyaaf sirriitti ijoollee nyaata gahaa argachuu akka qaban ni ka'a. Inni kan biraa mana jireenyaa fi uffatallee argachuu akka qaban ni ka'a jechuudha. Inni kan biraa mirga fayyaa yaalaa. Fakkeenyaaf shamarri tokko yoo dhukkubfatte, yoo hojii irratti dhukkubfatte, dhiirri tokko yoo hojii irratti dhukkubfatte, hojjechiisaan sun haakimii yookaan mana yaalaa gahaa geessu akka qabullee galfee kaawuntirii pirookilaameshinii ni ka'a jechuudha. Tokkoon ziree akkasiin buustanii dubbistanullee isiniifanii ka'a. Seerota biyyoota bahaa giddu galeessaa kun fakkeenyaaf Oomaan, Qatar, Saawudiinii fi Kuweet, Ooman kan walitti qabantu jira. Isa kanarratti illee sirriitti buustanii dubbistanii itti agarsiisuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa mirga kabaja namoomaa fakkeenyaaf arraffamuu hin qabdanu, humnaan gudeedamuu hin qabdanu, namni tokko humnaan asii gudeeda yoo jedhe illee eessatti himachuu akka qabdanu fuulduratti kan haasaa deemu ta'a yookaan immoo kan ilaalaa deemu ta'a. Isa kanallee akka kanarraallee bilisa taatan seerri kun ni ka'a jechuudha. Inni kan biraa mirga maatii dubbisu fakkeenyaaf maatii keessan bilbilaan intarneetiin isa ta'u offlaayiniin maatii keessan isa kanallee seera jechuudha. Inni kan biraa qulqullina fakkeenyaaf hin dhagaamu. Ana biraa miti garuu. Buusee jira deema buusee. Fakkeenyaaf mirga hojii fakkeenyaaf yoo hojiin kun hin mijanneef yoo miindaan hin kaffalamneef miidhaan adda addaa yoo irra ga'e yoo hojii dhattee fi alatti hojii biraa irratti ramadamte fakkeenyaaf tiiktookii irratti maalan argee ijoolleen shamarranii oolaa faayessisuu jechuudha. Ijoollee domestic workeriidhaan dhattee implement kontiraatiin domestic workeriidha. Garuu isheen dhattee hoolaa eessifamuun akkasitti dirqama yookaan immoo mirgi sii dhiibameera jechuun hin danda'ama jechuudha. Seerri kun kanallee hin dhorkaa mirga hojii dhatteef hojjechuullee ni qabdi jechuudha. Inni kan biraa fakkeenyaaf dirqama qabdi dubartoonni kun akkuma yookaan immoo dhiirri kun dirqamoota adda addaallee ni qabu jechuudha. Kan biraa mirga isaarra keessaa kan hafe fakkeenyaaf paaspoortiin illee qabu akka seeraatti. Deebichi arrabsoon dorsisa sekshuwaal abuuzii illee akka godhamuu hin qabne sirriitti meera. Paaspoortiin ammallee isinirraa fuudhamuu qabu. Yeroo hedduu ijoolleen paaspoortiinii fi aayidiin keessan isinitti naxxalamuu hin qabu. Kunillee seerri kaa'ee jira jechuudha. Inni kan biraa dirqama hojjettoonni kun immoo dirqama maalii qabu? Fakkeenyaaf ijoolleen keenya harka caalu tiiktookii irratti yeroo jaraa kan jarri gubanu. Fakkeenyaaf labsiin Saawudii Arabiyaa tokko maal jedhaa? Labsii sana isiniifan dubbisa. Saawudii Arabiyaa 2024 update kan isiin goote. Labsiin kun maal jedhaa? Hojjettuun tokko sa'aatii 10 akkasiin hojjechuu qabdu ni ka'a. Sa'aatii 10 keessaa sa'aatii 5 boqonnaa daqiiqaa 30 akkasiin argachuu qabdu ni ka'a jechuudha. Labsiin Suudii kun. Labsiin Saawudiin Arabiyaa bara 2024 yookaan immoo 2024 kan isiin baaftee jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf sa'aatii 8 immoo boqonnaa argachuu akkasiin qabdu ni ka'a labsiin kun jechuudha. Sa'aatii 8 jechuun yoo barbaadde rafti yoo barbaadde teessi mirga siiti garuu boqonnaa hojiidhaan ala sa'aatii 8 boqonnaa argachuu qabdu. Gaafa jennu sa'aatii 24 keessaati asii kana akka kanatti qabadha. Inni kan biraa aadaa fi amantaa namoota sanaallee kabajuun dirqama jechuudha. Ijoolleen shamarranii amantaa jira, haala jiruuf jireenya jiraallee kabajuu dirqama godhee jira. Qabeessa ta'e hojjechuun illee dirqama akka ta'e ni ka'a jechuudha. Inni kan biraa qabeenya mana, meeshaalee mana keessaa fakkeenyaaf ijoolleen durbaa miilaan dhiittee meeshaalee mana keessaa kan cabsitu yoo ta'e akkasumas immoo kan balleessitu yoo ta'e itti yaaddee ta'e jettee qabeenyi sun yeroo yeroodhaan akka keessaa badaa deemu yoo goote
illee kuni akka hin goone dirqama ni kaa'a. Yoo goote garuu akkasiin itti gaafatamaa taatellee ni kaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf qodaa tokko yoo cabsite miindaa kee irraa kutachuu mirga guutuu qabdi. Wanti si dhowwu hin jiru. Maaliif wanti isin gidduu jiru contract of employmentidha. Contract of employment irratti immoo fakkeenyaaf each articlein effectii legal effectii qabdi waan ta'eef fakkeenyaaf akkati meeshaalee mana keessaallee cabsuu hin qabne balleessuu hin qabne ni kaa'a jechuudha. Inni kan biraa iccitii. Namoota sana lamaan gidduu haadha manaas haa ta'u haati manaa abbaa manaa komachuu dandeessi, abbaan manaa haadha manaa komachuu dandeessi, afaan jaraa dhaga'uu dandeessa. Jara sana walitti diru waan haati manaa sun achi keesse waan abbaan manaa sun achi keesse fuudhanii ofiif itti fayyadamu seeraan ala fedhii hayyama jaraatiin ala yookaan waan isinii kennameen ala itti fayyadamuun illee seeraan akka nama gaafachiisu ni kaa'a jechuudha. Inni kan biraa yeroo hojjetaan dhukkubsatu yookaan yaala barbaadu maaltu ta'a? Fakkeenyaaf abbaan qabeenyaa sun dirqama mana yaalaa geessuu akka qabullee seerri kun ni kaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf siikiliivii illee argachuu qabdi. Siikiliivii nama fakkeenyaaf labsii 1156 kan hojjetaa biyya keessaa ni kaa'a. Siikiliivii jechuun hayyama dhukkubaa kan jedhamu jira. Hayyama dhukkubaa illee argachuu qabdi jechuudha. Garuu hayyamni dhukkubaa kun bultii 30 caaluu hin qabu jedha kan labsii 1389 kan hojjetaa biyya alaa irratti. Guyyaa 30 ol yoo ta'e kaffaltiidhaan ala kan ati ciiftu jechuudha. Garuu amma guyyaa 30tti ati dhukkubfatte haakimiin si eeyyameera siikiliivii kee argatteetta jedhee si mirkaneessee argachuu akka qabdu ni kaa'a jechuudha. Guyyaa 30 yoo caale garuu kaffaltii miti without paymentidha. Garuu guyyaan 30 with paymentidha jechuudha. Akkasitti isa kana qabadhaa. Fakkeenyaaf inni kan biraa yoo fakkeenyaaf miidhaan adda addaa isinirra ga'e kana eessatti himattudha? That is the question. Fakkeenyaaf amma hin beektu ijoolleen keenya hedduun eessatti akka himattu hin beektu. Fakkeenyaaf akka labsiin kun jedhutti agency must be stay in connection with the employee. Employee wajjinii connectionii qabaachuu qabu jedhe. Stayin kun 24 saat ማለት ነው. Sa'aatii 24 ejensiin isin ergee isiniin wal qunnamee taa'uu qaba. Which means yoo rakkoon addaa uumamee ejensii sana argachuu mirga guutuu qabdu jechuudha. Yoo rakkoon addaa uumamee ejensii sana argachuu mirga qabdu. Ejensiin sun immoo isin keessummeessuu dirqama qaba jechuudha. Kanaaf ejensiin kuni akkasii yoo fakkeenyaaf himata jalqabaa ejensiitti himattu, himata lammaffaa fakkeenyaaf yoo fakkeenyaaf saalqunnamtiidhaan fa'aa wal qabate. Yoo fakkeenyaaf otoo isin hin fedhii gudeeddii otoo isin hin qabaatin fedhii keessaniin ala fakkeenyaaf maaliif warri kana keessa jiru kiristaanas musliimas ta'uu danda'a waan ta'eef fedhii keessaniin ala namni tokko qunnamtii saalaa isinii wajjin gochuu hin danda'u. Yoo kana godhe poolisii biyya sanaa lakkoofsa gabaabaa poolisii biyya jirtanullee qabachuu akka qabdan ni kaa'a jechuudha. Kanaaf inni kan biraa yoo tasa dadhabame maal gootu imbaasii Itoophiyaa qunnamuu akka qabdan ni kaa'a jechuudha. Kanaaf imbaasii Itoophiyaa. Konsuliin jaraa tokko konsulaan wal dhabdee adda addaa hiikuu, paaspoortii keessan haaromsiisuu, dookumentiin keessan adda addaa yoo rakkoo godhate isinii sirreessuudha. Hojiin konsulaa biyya tokko jechuudha. Imbaasiidhaan alatti konsuloonni dameen adda addaa biiroo magaalaa isin keessa jirtan keessa jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf imbaasiin Itoophiyaa Riyaadii yoo ta'e yookaan Jiddaa yoo ta'e konsulaan Jiddaan jiraachuu danda'a. Konsulaan Makkaan keessa jiraachuu danda'a konsulaan Itoophiyaa. Kanaafuu jarri sun isinitti dhiyoo jiran sun maal godhu hojiin jaraa dookumentoota adda addaa fi rakkoon adda addaa akkasiillee yoo uumame isinii fura jechuudha. Kanaaf kana wal qabatee fakkeenyaaf yeroo baay'ee akkasin hin beekne yookaan waa tokko hin beektanu jedhanii yoo si yaadane yeroo boqonnaa qabdanutti maal dubbistu fakkeenyaaf warri Kuweetiin jirtanu labsii 68 fi reguleeshinii 2022 dubbisuu qabdu jechuudha. Warri Kuweetiin jirtanu jechuudha. Maaliif seerri akkas jedha waan ta'eef akkas na gochuu hin dandeessu. Bifa kanaan akkaataa isin kompleenii biyya sanaallee itti maxxanu jira jechuudha. Seerri Itoophiyaa ba'ellee inline with this law no. Fakkeenyaaf seerota biyyoota kana labsiin 1389 illee
mirga Itoophiyaa mirga lammiilee isaa giddu galeessa godhate garuu seeruma kanaan kan walirratti ba'e jechuudha. Fakkeenyaaf Saawudiin Arabiyaa domestic law updated 2024 dha isa dubbisuu dandeessu jechuudha. Fakkeenya warri Dubaayin jirtanu 922 2022 dubbisuu dandeessu jechuudha. Ofii keessanii gabbuuftanii baruu maaliif mirga keessan biyya gaafa dhuftan biyya alaa gaafa jirtan mirga keessan baruu waan barbaachisudha. Kanaaf warri Qatariin jirtan immoo 2017 bahuuftanii dubbisaa akka kanatti mirga keessan ejensiin tokkollee akkasiin isinitti taphachuu hin qabne yookaan immoo seeraan ala akka barbaade isin gochuu hin qabne ni kaa'aa jechuudha. Inni kan biraa labsiin 1389 Itoophiyaa jiru maal jedha. Fakkeenyaaf hojjettuun tokko biyya alaa deemtu fakkeenyaaf waraabachuu warri dandeessa waraaba. Fakkeenyaaf seeronni biyyoota isin dhaqxan hundinuu kan seerota Itoophiyaatiin wal simanu ni jiru. Kan Itoophiyaan seerri kun lammii kootiif hin ta'a jettee ilaaltee seera mataasii baafatte ni jiru. Fakkeenyaaf warri Qatar jirtanii labsii yookaan immoo labsii lakkoofsa 15/2017 bahetu jira kan Qatar jechuudha. Kun tokko warri UAE immoo Federal Law Number 9/2022 yookaan immoo lakkoofsa 9/2022 kan bahe jira isa kana. Isin immoo kan Saudi immoo Domestic Law Updated 24 dha. Isa kana buufattanii dubbistu sirriitti mirga keessaniif dirqama keessan waan isin qabdanu achitti yookaan immoo abbaa manaa fakkeenyaaf yoo haati manaallee hin binyaa taate abbaa manaatiin seerri akkas jedha waan ta'eef bu'uura seera kanaatiin sin himadha. Waliigaltee nanaaf si gidduu jiru waliigaltee hojjechiisaa yookaan immoo garbummaa fi hojjechiisaa osoo hin taane waliigaltee hojjetaaf hojjechiisaati. It is based on our contract. Kontraata irratti hundaa'a waan ta'eef kontraata nu lamaan gidduu irratti hundaa'a waan ta'eef labsiin immoo kana jedha bu'uura seera kanaatiin si himadhallee jechuun dandeessu wanti isin dhowwullee hin jiru. Kan biraallee kan isinitti himuun jiraata waan ta'eef. Inni kan biraa warri Kuweetiin jirtanu labsii 68/2015 kana kan oomaan ammatti hin jiru Itoophiyaan hin qabdu wajjin oomaanii wajjin labsii hojjetaaf hojjechiisaa kan isiin giddu galeessa godhattee baastee hin jiru. Haa ta'u malee seeronni galfii kana fakkaatu jechuudha. Inni kan biraa wantan jala sararee isinitti himu labsiin kun immoo dirqamoota akkamii kan biraa maalirra kaa'e fakkeenyaaf ejensiidhaan deemtee baasiin sitti bahee deemtee dhattee sababa gahaa malee mana naa jijjiirii sababa gahaa malee hojiin hin hojjedhu yookaan immoo hojii dhattu sababa gahaa malee dhukkuba tokko malee yoo diddee tikkeetti xiyyaaraa ofii keetii ejensiin kuteessi fidee asitti sirreessi himatee tikkeetti xiyyaaraallee akkasirraa fudhatu labsiin kun kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf seeronni jiran fi kan kana fakkaatanii yeroo biraa deebina obboleettiin keenya baay'ee galatoomaa ati sila baay'ee namatti tola. Warri Awurooppaa fi Ameerikaa keessa jiraatan akkuma sila jette baay'ee wal ijaaru mana ijaarratu jireenya jaraa ijaarratu. Warri biyya alaa dhufan gaafa dhufanii dhugaa rabbii dubbachuuf taanaan ani ji'a darbe keessa bicha nama ofii kooti haakimii geesse jira maallaqa kenneef jechuudha. Waan abbaan sun yookaan asirra jiraachuu qaba yookaan jiraachuu dhiisuu mala gin haakimii biyya Dubaayin waggaa 4 turte garuu qarshii ittiin haakimii dhattu dhabnaan anatu kenneefi jechuudha. Kanaaf ofii jettu mi'aayii didduu dhagaa taatee darbatamtaadha. Biyyaa baatanii yeroon keessaniin dhumaa of ijaaraa baay'ee galatoomaa isinillee carra qabeessa mucayyoo kan argachuudhaaf luulaa baay'ee galateeffachuu illee qabdu jajjabeessuu illee qabdu waliinillee jabaachuu qabdu gaaffii biraa yoo qabaatte luula. Inshuraansii qabdi asii Itoophiyaa keessa inshuraansii qabdi. Maadaamii osoo hin taane mootummaan kanaaf kan inni hojii irratti intini ta'e waan hojii miidhaa hojiidhaan wal qabatee dhufu irratti inshuraansii biyya keessaa qabdi. Inshuraansiin fakkeenyaaf yoo siin duute yoo hojjettuun sun duute qaamni kompenseeshinii yookaan immoo kaasaa argachuu qabu ni jira. Fakkeenyaaf yoo ascendentii ta'e ascendentii jechuun mucaasii kan durbasa ta'u dhiirasa ta'u daa'ima siin gara bahu discendentii jechuudha. Discendentii maatii gara gadi taanu yoo fakkeenyaaf siin gaa'ela qabaatte ta'e ijoolleen siisii dhaalu jechuudha. Yoo immoo
fakkeenyaaf isiin ijoollee shamaraa taate ammallee nama abbaa manaa hin qabne yoo ta'e ወደ አሰንደንት ይሄዳል። አሰንደንት jechuun immoo ወደ ላይ የሚቆጠሩ ቤተሰቦች gara abbaa haadha abbaa faatillee yoo dhibe akaakayyuu lammaan haadhasiif haadha abbaasii gara kanatti deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf even yoo tasa namni gaafatu dhibe mootummaan illee gaafatee fudhachuu danda'a jechuudha. Biyya keessatti hin dhufti inshuraansiin guutuudhumatu jira. Siluma inshuraansii gahaadhaan deemti. Yoo fakkeenyaaf duute inshuraansii hammamtu kaffalamaa fi yoo miidhaan qaamaa irra ga'e parsantii miidhaa qaamaasii sana haakimatu jira. Haakima sanatti murteesse jennaan fudhatti jechuudha. Kana biyya alaatti garuu sababni isiin itti fakkeenyaaf exceptionally sababni akka itti biyya alaatti gaafatamuu danda'u ni jira adeemsi. Tokko yoo isiin dhaate ajjeefte, yoo isiin manarraa darbatte ajjeefte, yoo isiin intentionally itti yaaddee waan ta'e keessa buufte yakkaan isiin gaafatamti. Kana booda kaasaallee maatiin si gaafachuu danda'u jechuudha. Kanaaf miidhaa hojiidhaan wal qabate inshuraansii biyya keessaatti kan shaffanuuf jechuudha. Mootummaan kanaaf ijoolleen seera qabeessaan biyya alaan bayinaa, seeraan ala biyya alaan bayinaa, seera qabeessaan beekamtii godhadhaa deemaa. Gara ejensii keessaan deemaa kan jedhu dhiiraafis shamarraafis kana jechuudha lula. Garuu dookumentii irraanfatamuu hin qabne ammatti fakkeenya mucaan sun achitti duusii mana yaalaa. Imbaasiin dookumentii isiin fakkeenyaaf achii qabdu waliigaltee hojjetaaf hojjechiisaa isiin qabdu yoo harka jiraate yoo harka hin jirre ejensii sana bira jira waan ta'eef rakkoo hin qabu. Gara mootummaatiinis ministeera laabara indeskiiliirraanis argamuu ni danda'a. Ejensii sanas qaamaan deemamuu fudhatamuu ni danda'a. Sana inni kan biraa yaala siin irra turte fakkeenyaaf mana yaalaa siin fakkeenyaaf turtirraa akkaataa yaalasii fakkeenyaaf dhukkubni suni inshuraansiin ammasitti maal እንደ መከላከያ ነጥብ ማል የተከበረ jedha amma fakkeenyaaf yoo eeyyamamaan ta'an inshuraansiin kun yoo mucaa kana kaffaluu diduu jedhe even ejensiin eeyyamee xalayaa barreessee akka kaffaltanuuf yoo jedhe inshuraansiin diduu danda'a. Kabajamaa mana murtii mucaan kun sababni du'asii bishaan itti namme osoo hin taane dhukkuba akkasii duraa waan qabduu fi dhukkuba kanatu ajjeese jedhee fakkeenyaaf yoo isin ragaa gaafa Afrikaa hin qabne isin mormii inshuraansii sana kaffaluu dhiisuu danda'a kaampaaniin. So maal gochuu qabna mana yaalaa dhukkuba sanaan yookaan immoo sababa bishaan itti namme zayitiin itti namme yookaan waatti fanaddee ajjeese sana ta'uu kan ibsullee maatiin achi jiru barreessisee fi erguu qabaa jechuudha. Kana booda maatiin itti dhiyaatu inshuraansii fudhachuu danda'a isa jedhudha lula. Mirga guutuu qabu kanaafan amma seerota ammaa kana dubbisaa kan jiru. Tokkoffaa ejensiin gaafa ijoollee maadaamiitti kennu yookaan kennitu itti beeksisuu qabaa. Akka seeraatti maal jedhama beektaa? Afaan ijoolleen kun dhageessuun yoo afaan Oromoo ta'e afaan Oromootiin waliigalteen suni afaan Ingiliffaa afaan Oromootti hidhamee kennamuufii qaba. Yoo afaan Amaariffaa ta'e afaan Amaariffaa wajjin kennuu qaba. Afaan isheen understand afaan isheen dhageessuun afaan isheen dubbattee hubachuu dandeessuun waliigalteen kennamuufii qabaa jedha. Waliigaltee kanarra immoo akkuma sila siin jedhe miindaan jira, saatiin hojii jira, dirqamni sii jira, mirgi sii jira. Kana booda immoo maaltu jira? Paaspoortii illee seeraan alarraa naffaqamuu hin qabdu jedha. Not only paaspoortii, ID kaardiin, resident ID'n illee isiidhaan adda bahuu fakkeenyaaf immediately fakkeenyaaf fittashaa wayii yoo dhufe yoo paaspoortiin harkasii keessa hin jirre ati seeraan ala ammasitti turii jechuu ni danda'a poolisiin. Amma jarri dhufee si baasutti yookaan immoo amma seera qabeessummaan kee mirkanaa'utti hizii qoyi jechuu ni danda'a poolisiin jechuudha. Kanaaf ID'n jaraallee irraa naxxaqamuu akka hin qabne seerri ni inni kan biraa luulaa wantan jechuu barbaadu erga akkas ta'ee tokkoffaa warri ejensii kana hojjetu ijoollee keenya irratti dhugaan dubbannaa dhiibbaa hamaa gaggeessaa jiru. Uummanni kun saba keenya miti. Akka hojjetaa osoo hin taane akka garbaatti kan jarri ergaa jiran jechuudha. Akka garbaatti kan jarri ilaalaa jiran jechuudha. Ijoolleen keenya gaarii hojjetu miti. Gaariin hojjetan hin beekna, anis hin beekna, atis hin beekta, obboleewwan qabna. Gaarii hojjetu osoo hin taane kan gaarii hojjetan keessa jiru. Haa ta'u malee ijoollee kana akka namaatti hin ilaalanu jechuudha.
Kanaaf isa kanallee ofii isin warri shamarranii itti mari'adhaa akkamitti ejensii mataa keessanillee qabaachuu. Fully operate baseetos የሚሆን ejensii maaliif silaa biyya taa'anii hojjechuun danda'amaa hin jirre silaa biyya keessatti akka shari'aan jedhutti jiraatamuu hin danda'amne erga ta'e immoo biyaans haala danda'ameen isin walitti qindaati ejensii wayillee operate kan shamarran bichi shamarran fakkeenyaaf operate gochuu danda'u yookaan immoo hojjechiisuu danda'u isallee itti yaada waliin hojjedhaa. Inni kan biraa ijoolleen keenya warri biyya keessa jirtanu biyya alaa jirtanu illee wantan isinitti dhaamu hojii kana akka sabaatti ofii keessanii qabadha. Sababni isaa ijoollee shamarranii fakkeenyaaf amma teessoo hundarra ejensiin hundi teessoorra ijoollee afaan Oromoo dhagaanu ka'anii haga qarshii 100,000 80,000 70,000 sassaabaa jiru hawaasa keenyarra. Mootummaan natsaadha kan isin sangaa gurgurtanii jibicha gurgurtanii lafa gurgurtanii deemaa jirtu. Kun tokkoffaa mirga keessan dabarsitanii qaama hin beekamneedhaaf qaamallee deebi'ee mootummaa kanattillee diina ta'uu danda'u nyaachisaa jirtu jechuudha. Isa kanallee sirriitti itti yaadamuu qaba. Ijoollee illee deeskii irra hojjetan ajensoota adda addaa keessa jiru yoo danda'ame yoo dandeessan qindeessaa ijoollee keenyarra miidhaan akka hin geenyellee godhaa. Gorsi koo kana galatoomi kabajamtu yoo gaaffii biraan qabdu. Sirriitti danda'ama. Ejensii akka himattanuu foormii himannaallee telegiraamii liinkii jala isinii kaa'een ture. Fakkeenyaaf ejensiin heddatti itti himatamtu jira. Ejensii jechuun ikkoo mooderni dallaalaa ማለት ነው። ምንም ሌላ ሚኒንግ የለውም። ተወካይ ማለት ነው በአፋን እንግሊፋtiin. ግን ገረ ብራቲን ሞ ኤጀንሲ jechuun አሰሪና ሰራተኛና አሰሪ አገናኝ ኤጀንሲ ዋን ብራ miti. የውጭ ሀገር አሰሪና አገናኝ ኤጀንሲ የውጭ ሀገር የውስጥ ሀገር ጀሬ ጅራ fakkeenyaaf hayyama daldalaarra jechuudha. Jarri daldala biyya alaatti hojjetaa hojjechiisaadhaan wal quunnamsiisu jechuudha. Ejensii jechuun ikkoo namu akkuma kootii akka keetiiti malee ምንም አይነት ፓወር የለውም የመንግስት ጣልቃ የለውም itti toluun hojjetaa didu ምንም እንትን የለውም seeraan hin gaafatamu akkaataan seeratti gaafatan oo akkamiin fakkeenyaaf ejensii sana xalaayaa barreessita miidhaa yoonni sirraan ga'e obboleettii kee yookaan fira kee irraan ga'e namni wabii ta'ee farramaa jiru sun namni wabii ta'ee abaluu natsaa deemtee jedhee farramee yookaan mattaawqiyaa isaa qabsiisee gaafa sana mucayyoo sana deemsisee asumaan waa tokko adda kutee isinitti muun barbaada. Tokkoffaa gaafa biyya alaa deemtan obboleessi keessan obboleettiin keessan dhattee isinii farramuu qabdi malee dallaalli cal jedhee isinii farramuu qabu. Amaanaa isii kana qabadha. Sababni isaa yoo duutan yoo miidhaan qaamaa isinirra ga'e yoo maal ta'e tawakkaayoo eheenoo liluu ilaalu. Isinii galeera qaamni biraallee anatu bakka bu'ummaa isii qaba anatu maal ta'a jechuu qaba. Dallaalli akka isiniin farramne isa kana asumaan ofirraa cufaa. Kanaaf ejensii akkamitti mannaadha? Ejensii akkasinitti maxxan waraqaa barreeffamaan hin galchituuf. Kana nuu sirreessi. Kooppii isaa achi kaattu. Kana booda eessadhattu maabaraawii deemtanii immoo guyyaa kana ejensii akkanaatti rakkoo akkanaa himannee turre rakkoo keenya nu ilaaluu hin dandeenye waan ta'eef akka nu ilaaltanuu jettanii barreeffattu. Kana booda maabaraawiin guyyaa 6 keessatti waamee deebii akka inni dhiyeeffatu gochuu dirqama galchuun dirqama qaba. Kanaaf amma haala amma jiruun kanan godhamuu dhiisuu hin danda'a. Sababni isaan waliidhanii jiru jarri kun warra achi keessa jiruu fi ani baay'eetti dhiyeenyaa waan hin beekuufanii tokkoffaa immoo hojiidhaanis immoo yeroon itti walitti illee dhufnu jira waan ta'eef. Warri maabaraawii keessa jiruu fi ejensoonni kun komishinii wal keessaa qabu. Walitti dhamiinsa qabu. Riifoormii cimaa mootummaan irratti gaggeessuu qaba jedheeti asumaanii nama 560 walitti ilaalaa jira. Sagaleen kun illee akka qaqqabu godha. Mootummaan sirriitti riifoormii irratti gaggeessuu qaba. Hin beekna sirriitti hojjetaa jira. Diijitaal gochuudhaaf yaalaa jira. Akka malee hojjetaa jira. Gina hattootni jala even mirga ijoollee dallaalli tokko dhaqee ID ijoollee galmeessee laaboora ID galmeessee ji'a 7 tan karaattataa jirti ijoolleen jechuudha. Kana osoo maabaraawiin wanti hundinuu harka isaa jira. Wanti hundayyuu gochuu hin danda'a. Waamees gaafachuu hin danda'a. Osoo maabaraawiidhaan jarri sun waliidhanii hin jirre nagaa ta'anii bakkee walitti dhamiinsi xiqqim giccitiisa jedhamu conflict of interestiin gidduu jira osoo hin jirre ijoolleen guyyaa tokko rakkachuu hin dandeessu waan ta'eef ejensii bifa kanaan himachuu danda'ama. Yoo maabaraawiin dideewoo eessatti himatamaadha? Mana murtii deemuu danda'a dhimmichi. Tokkoffaa achuma keessatti appiilii gaafattu maabaraawiin hin dida taanaan mana murtii dileetiin illee himata keessan irratti dhiyeeffachuu dandeessu jechuudha.
Kanaaf bifa kanaan himachuun hin danda'ama. Garuu wanti isin beekuu qabdan eejensii jechuun dallaala jechuudha. Miniin jallew bakka dallaala jechuun immoo waan dubara tokkotti yookaan shamara tokkotti koo akka qarshii 5,000 kan jarri argatan riyaala 5,000 riyaala 5,000 ol argachuu danda'u jechuudha. Kanaaf si gurgurataa jira waan ta'eef sirriitti si tajaajiluu qaba. Yoo sin tajaajille immoo mirga kee kabachiifachuu mirga guutuu qabda. Wanti ati sodaattu hin jiru jechuudha akkasi. Tokkoffaa jarri kun fakkeenyaaf ijoolleen keenyas dhugaan sitti hima Luulaa keessaayyuu sabni keenya rakkoo cimaa qaba. Yeroo darbee ejensiin tokko nama 4 naa ergii naan jedhe. Nama 4 ergeefi. Nama 4 ergeefi birrii tokko akka hin kaffalle hin kaffalamu yoo si gaafatan natti maan jedheen. Ijoolleen keenya maal godhu mucayyoo si deeskii irra hojjettu in ari'ellee mucaan suni mucayyoo sana jechuudha. 25,000 kennanii fi biyyi deemanii jechuudha. Dafii nu xumurii nu si kaffallaa isa tolaa kanan barbaannu jechuun ummatumti keenya rakkoo qaba. Matuma isaatiin bakka yeraasu ችግር አለው ምንም ጎርፈመኒ illee dhaga'ama nu si galee ijoolleen keenya maaliif wallaalu dafii nu xumurii jedhanii mucaa shamaraa kan dalgee irra teessu kan aangoo tokko hin qabne ishee barreessituu jechuudha. Kana booda namichi ijoollettiin achi geesse kun okkoo deemne irraa akkasitti damnee ficcisiifannee namichaan an dawwalee nama baay'ee kabajamaadha. Kaza mucayyoo sana naree jechuudha hojiirra. Hin danda'amu seeraan dhorkaadha. Namni tokko hin dallaala taanaan yookaan immoo seeraan akkaataa seerri kaa'e kana ala itti deema taanaan himatamuu danda'a. Maallaqa sanallee fitaa beeriidhaan deebisiifachuun hin danda'ama. Himatamee jechuudha. Kanaaf tokkoffaa ijoolleen keenya maal tolaa'oo jedhanii himuu qabu. Maa mootummaan bilisaa'oo jechuu qabu. Inni kan biraa yoo dandeessanii dallaalota safara keessa jiru poolisiidha qabaa kenna. Poolisiidha dallaalli tokko seeraan ala nama dallaala taanaan daangaa nama ceessa taanaan qarshii meeqa adabama? Hidhaan mamiititti murtaa'a. Fakkeenyaaf haga waggaa 25tti murtaa'uu danda'a. Dallaalli tokko human trafficking yookaan immoo nama daangaa ceesisuun haga haga hidhaa waggaa 25 adabsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf dallaalota illee maal jedhu dallaalonni amma poolisiin yoo nu qabee qarshii 50,000 yoo kennine bakka gannu dhiisaa jedhu. Isa kanallee poolisoonni jiranullee mirga biyyi kun rabbii gaditti qaamuma seeraa harka jirti waan ta'eef mootummaadhuma harka jirti waan ta'eef poolisiinis immoo qaama mootummaati waan ta'eef isa kanallee mirga ijoollee kanallee akka jarri kabachiisan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada keessaayyuu naannoo Oromiyaatti. Kanaaf yoo dandeessan dallaalota fakkeenyaaf amman yeroo tokko qorataan ture asii Finfinnee keessa bakka jarri jiraatan addee jarri jiraatan sana booda haala jiru laalee ijoolleen keenyas bakka waan akkasiin fedhanu ofumaaf barbaadu ofiif kaffaluu barbaadu nama akkanaa immoo saa eegee nyaatu eegee isaa maaliin gootu jedhan kan godhu dhabee nan dhiise. Kanaaf yoo dandeessan dallaalota jiranullee ejensiitti akka poolisiitti akka himattanu gummaan dabarsuun barbaada. Gaaffii biraa yoo qabaatte ta'u. Si deebi'eera? Kanaaf piroomooshinii onlaayinii kuma mana kaffaltaa jechuun kuni mootummaa isaatti yakka jechuudha. Lammaffaa immoo ijoolleen Saawudii deemtuun alatti ijoolleen biyya alaa fakkeenyaaf Dubaayin deemu. Dhiirri isa dhaga'anu maaliif harka caalu shamara caala dhiiratu miidhamaa jira biyya kana keessatti jechuudha. Warri dhiiraas viizaan Dubaayii hojjetamee firii viizaa jedhamu kun akka addunyaatti beekamtii hin qabu. Viizaan firiidha jedhamu kuni hundi keessan nama 548 jirtan sirriitti hubadhaa. Viizaan firiidha jedhamu kuni fakkeenyaaf luulaan hojjettuu biyya Dubaayii yoo taate luulaadhuma heeyyama hojii wayii, heeyyama nigdii wayii, heeyyama suuqii wayii baafatti. Kana booda ministeeratti dabdabbee barreeffattee yookaan xalayaa barreeffattee ministeera biyya sanatti hojjetaan mana Itoophiyaadhaa galfachuu barbaadan heeyyamii jettiin.
Kana booda ishii jedhee eeyyama saalaalee kennaaf. Kana booda ijoolleen suni viizaan kurnan kun fakkeenyaaf biyyatti ergamaa jechuudha. Ijoolleen ittiin boolee darbitee deemte jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa achi gaanoo hojjetaan mana hin barbaada jedheera miti. Ayi firii viizaadhaan anatu si gaafate rakkoon sirra gahe yoo ta'e sitti si waamama deemi iddee barbaadde hojjetadhu jedha. Firii viizaa jechuun kana. Kanaafuu firii viizaa wanti jedhamu addunyaarra hin jiru. Kontoraatumatti hayyama hojjechiisaatiin bakkee akka hojjettu yoo rakkoon sirra gahe itti waamamuu jechuudha. Haa ta'u malee kun immoo beekamtii biyyaas hin qabu, beekamtii mootummaa biraas hin qabu, beekamtii qaama aangoo qabu kamiyyuu hin qabu jechuudha. Isa kana irratti illee sirriitti of eeggachuun barbaachisaadha. Viizaa yoo ta'e yeroo nan fakkeenyaaf amma yeroo darbe ijoolleen keenya hedduun deemaniiru ji'a xiqimtii keessa jechuudha. Ji'a xiqimtii keessa beeksisa mootummaan baasee ture nama 4,000 yeroo fakkeenyaaf siraa limdii achirratti gaafatamu siraa limdii hin qabu jettee cicciiffattee taa'uu hin qabu. Silaa achitti dhattee baruun keenyaaf bakkuma ta'e galtee ijoollee konistiraashinii hojjetan, ijoollee daandii hojjetan, ijoollee maalirra hojjetan irraa barreeffachuudha. Ijoollee waldaa himaaxaatiin, waldoota adda addaatiin hojjetanii fakkeenyaaf gurmaanii hojjetan irraa barreeffachuudha. Kana boodaatti iyyuu hojii sana bartaa jechuudha. Bifa kanaan illee ijoolleen keenya akka hin nyaatamne yeroo mootummaan beeksisa baasu beeksisa sanatti illee fayyadamuu qabdu. Tokko idaarii 14 kan dheengaddaree dhume jira. Isa illee ijoolleen keenya hammamtu galmaa hammamtu hin galmoomne hin beeknu. Haamilee darbe keessa illee mootummaan baasee ture. Yoo xiqqaate waggaa takka 100 wayii mootummaan hin ergaa garuu carraa sanatti alanaree fi erga miidiyaatti baasuu jammare ijoolleen keenya itti fayyadamuu jammaranii. Kanaaf kanallee alarmi ta'anii eeggachuun bareedduudha. Shawwadoota yookaan immoo warra nama nyaatu irraallee of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasii warra dhiiraatiif jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo carraan akhirnya tanggafi berbeda. Duraan dursee keessummaan bakka nu dhuftan. Ayyee galatooma kabajamoo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inni namni akkana biyyaa fi bira jiraachuu kun akka hawaasaatitti waan nama isin dubbata waan nama gammachiisu. Gaafiin an qabu ijoolleen teenya shamarranii yeroo baay'ee wareegama gurguddaan jarri kafalaa jirtu. Bakkuma dhaytu isaanii mana san keessa garafamtee hamma hanga agartanii wareegama qaamarra gahutti mana sanitti miidhamte. Ijoolleen sun mana sanii baatee bakka biraa deemnee yoo hojjanne jettee hanga wareegamaa baasan malee gadi lakkisan. Wannoonni amma isin achi jettan kun ijoollee yoo bilbilattu ijaan simmaan sun ijoollee sawwaamee garafee achi deebisu jira. Kan akka biyyaatitti waan nama saalfachiisuudha wanni ijoolleen teenya ijoolleen Itoophiyaa akka biyyaatti keessa jirtu. Lammiin takka akka ijoollee teenyaatti salphattee hin jirtu. Kana hoo jedhan ammoo namni keenya ijoolleen takki rakkina afaanii ta'a yoo bilbilattu poolisni illee ooma biyya ofiiti. Fakkeenyaaf amma poolisni Itoophiyaa lammii biyya ambaatiif kabaja gurguddaa qaba dhugaa dubbanne. Poolisni biyya sanii ammootu lammii keenan kabaju maaliif jara warra tartee rakkina waraana geetti. Ijoollee teenya tanaan dura hamma qabeenya ofii warqii manaa baaftee ijoollee tana haate jedhanii haala hannaatiin ijoollee teenya boola hedduu seensisantu jira. Ijoollee kasaaraa sammuu jaraa maraachantu jira. Imbaasii Itoophiyaa itti fakkeenyaaf ijoolleen teenya hedduu akkasii kabajaan argattu imbaasii keenya biratti illee rakkoon kun akkamiin hiikamuu danda'a. Ijoolleen sun ammoo rakkoon rakkoo waliigalaatti rakkoo hawaasaati nama tokko lamaa miti. Fakkeenyaaf Dubaay yoo agartan hiriiranii akka nama gabrummaa kolonii dur jiru sanitti jira. Shamarras ta'e dhiiras ta'e waan kana mootummaan argaa biyya keessatti. Isin warri qaama mootummaa hojjetu waan kana akka biyyaatti argaa jirtanii
wanni kun falli kun akkamiin nurraa dhaabata ba'aan gurguddaan nurra seene kun akkamiin nurraa dhaabata gabrummaan kun ammoo biyyaa baanii biyya namaatitti ammoo waa gurguddaan namarraa wareegama amma takkaaf lama argaa jirra malee wareegama gurguddaa jira waan kana akka biyyaatti akkamiin ilaaltan isin jechuu barbaadaa galatooma. Hayyee galatoomii yaa waan kana bifa lamaan ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa ikoonomiidha. Lammaffaa immoo riyaalitii jiruun ilaaluu dandeenya. Ikoonomiin maali? Waan kana ofii keenya waliin ijoolleen keenya wal ta'anii wal tajaajilanii waan kana erga hojjetamuu hin hafe waliin hojjechuudha. Kana booda gamattis gamanattis immoo namoota mirga ijoollee kana kabachiisuu danda'anu kaa'uudha. Mootummaan dhugaa dubbachuudhaaf arguu dhiisuus hin dandeessu akka malatti mirga ijoollee kabachiisuudhaaf hojjetaa jira. Fakkeenyaaf labsiin bara 2013 bahee 2017 irra deebi'aa haaramuun takka biyya kamiin keessa hin jiru. Seerri tokko permaanentiidha. Seerri tokko gaafa bahu har'a kaatee har'a hin jijjiirtu seera tokko jechuudha. Sababni seerri kun jijjiirame keessaa tokko ijoolleen akka mirgisii hin kabajamaan jirre xinaatiidhaan mootummaan ofiirra ga'eera. Mirgasii kana kabachiisuudhaaf immoo maal godha? Tokko siyoosii akkasiin barattu. Siyoosii akkasiin barattu maali? Maaliif siyoosii barattu? Sababni ijoolleen siyoosii barattu afaan siyoosiin isa cal jedhamee adda birrii 15 birrii 500 bitamu kana miti. Kaayyoon siyoosiin ni tokko ijoolleen afaan tireen akkasiin gootuufi. Gaafa dhattu akkasiin impilooyiriisiitiin yookaan nama ajaa yookaan nama dabaa bira galuu dandeessi waan ta'eef yoo xiqqaate afaanii waan jarri jedhanuun akkasiin bartu ergaa sirrii fudhachuu akkasiin dandeessu sirrii kan hin taane immoo akkasiin ofirraa reezisti gochuu dandeessu akkasiin bartu. Inni lammaffaa hojii mana keessaa akkasiin bartuudhaaf siyoosiin kan barbaachise jechuudha. Kanaaf tokko mootummaan siyoosii kana ijoolleen siimii iskildii ta'anii akka jarri biyyaa ba'an godheera. Kun isteeppii jalqabaati. Inni lammataa mootummaan onlaayinii fakkeenyaaf pilaatfoormii zaragga'uudhaan ijoolleen hundinuu ijoolleen hundinuu moobaayilii dhimasiitiin teessee yeroo isin xaqqe goote eejensii biras qaxxitaa ministeera biras wucci guddaa biras akka alarmiin ga'ee rakkoo mucaa sanarra qaxxitaa imbaasiin mootummaa imbaasiin biyya koodii qabdii laaboraadii qabdii kanaan ebaluu biyya kanaa jira mana abaluu jira kan jedhu mootummaan pilaatfoormii akkasii qopheessa. Anasuma taa'ee fakkeenyaaf luulaan hojjechiistuu koo yoo taate luulaan miidhaan irraa yoo keessee moobaayiliidhuma koo hin tuqaa aappii jira aappiin suni fakkeenyaaf hin tuqamaa yeroo inni tuqame qaxxitaa ministeera of laaboor indeskiiliin dhufaa asii eejensii biran dhufaa wucci guddaa ministeeriin dhufaa imbaasii biyya sanaan dhufa alarmii kennaaf jechuudha. Akkuma amma fakkeenyaaf yeroo luulaan sheer natti gootu tiiktookiin kottu galinaan jedhe jechuudha. Qaama afran kana keessaa tokko rakkoo kee akka inni ilaalu godhamaa jira jechuudha. Mootummaan kana sirriitti irratti hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf karaan hundinuu kan inni akka ijoolleen seeraan ala biyya alaa hin baane cuccufamaa jiru jechuudha. Oke, galatooma gaafii takka qofaatti gaafiin amma irra caala nama kan cinqee dhiifama naa godhaman illee naaf folchaa yoo dogongoraan afaan rakkoon qabu gaafiin guddaan amma biyya keessatti nu cinqe. Hattuun gugurdaan maafiyaan biyya san keessa maqaa ilma namaatiin ijoollee tenna miidhaa jiru ganjistara biyyaati. Fakkeenyaaf amma namoota yoo xiqqaate hattuu baasuuf as keessatti ijoollee tana waliin hirmaadheedha hawwata ta'e. Yoo xiqqaate amma nama miliyoona tokko tuqaa shan nyaattame jira. Nama miliyoona lama nyaattame jira. Nama miliyoona 12 nyaattame jira. Waan kana mootummaa irratti yoo iyyata seeraa galfanne garaa mootummaatiin mootummaan bira dhaabbachuu danda'a. Hattuun biyya keessaa kan maqaa dallaala biyya arabaatiin jedhuun gabaa ta'e akka timaatimaatitti amma argaa jirru fakkeenya magaalaa Finfinnee keessatti biyyarraa fidanii boolee kennanii boolee irraa tikeettii sobaa mudanii hanga Joordanii fa'aa geessanii namoota qarqaarsanii uummanni Oromoo as jala jiranii nama dhagaan ijoollee shamaraa guyyaa 9 boolee keessa bulchanii namni sun gaafa dhaqanii arga fakkeenya magaalaa Arsii Nageellee keessatti gaafsan sagalee haadhaa abbaa hunda dubbifne hanga achi galee dirasii deebi'ee birrii 80,000 naa kenna jedhee haadhaaf abbaa giriirse hunda harkaa qabna. Namoonni kun hanga bulchaa ganda saniitti bilbilanii hanga kumaandaroota ganda saniitti bilbilanii wanni argame hin jiru. Wanni kun ammoo kan kana bilisa hagana ta'e kan bilisaan alaa ammoo waan gurdaadha. Yoo xiqqaate shamarran ta'e namni 400,000 500,000 nyaattame bira ammoo guddeeddaan irra raawwatame gaafa biyya Arabaa ji'a torba dheettu ulfaan jirti shamarran sun.
Waan kana immoo shamarran teenya dubbachuu hedduu itti ulfaataa aadaa qabnaa safuu qabnaa wareegama gurguddaa kana birraa kan tare fooqii gubbaan of darbitu jira. Kana immoo kan arginullee ka sagaleen bira jirullee ka guyyaa mara argaa jirrullee. Wanna kana akka Oromummaatti ta'e akka sabaatti ta'e akka Itoophiyaatti ta'e amaanaa biyya keessanii ijoollee teessanii akka nu bira dhaabattan waamicha kabajaa waamicha namummaa waamicha Itoophiyummaa wanni amma haasaa jirru kun waa'ee saba addaan hin qoonnedha yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Xiqqaa guddaa amantaadhaan waan nama addaan baasu. Waan kana amma akka hawaasaatitti jedhee ijoolleen tun ijaaramtee ijoolleen tun hawwata kennaa mirga shamarran teenyaa dhugamatti gadi bu'aadha. Kan biyya jiruu fi kan biyya keessaallee shamarran teenya akka sadarkaan qabnee ilaalaa jiranii waan kana akka hawaasummaatitti waamicha hawwanni teenya nu waamte kana isinillee kabajaadhaan nu bira dhaabattanii hanga immoo qaama mootummaa isinuu qaama mootummaa tokko uf jala nu hiriirsitanii ijoollee sana baqattummaa tunuu nurraa dhaabatu. Wareegama silaa danda'uu danda'u ijoolleen haa gootu waan silaa ijoolleen biyya arabaa waa hunda harkaa qabdi bilchaattee jirti qaama barate hundaadha ka biyya ambaa jiru isin jechuu barbaada galatoomaa ispeeshaalii dallaala biyya keessaa san waajirri hundi yoo gaafatan baadiyaa keessaa fuudhanii Itoophiyaa irraa fuudhanii hanga Liibiyaatti kan gabbuusullee dallaala achi jiru Itoophiyaa irraa fuudhanii hanga bishaan Yamanitti illee kan buusaa jiru amma karaa Dubaayin dhaabannaan ammoo karaa Somaaleetiin oofaa jiran Itoophiyaan kallattii 11 silaa Oromiyaan hin qabdu jedhuun hundaan dallaalaan cufamee jira. Waan kan akka mootummaatitti nuti warra ala jirrullee akka hawaasaatitti rakkannee jirra. Maqaan Itoophiyaa bakka hundatti gaddeebi'aa jira maqaa dallaala kanaatiin akka saba Itoophiyaatitti dhaamsa kana akka nuun geettan isin jechuu barbaadaa galatoomaa isinillee yaada nuu kennachuu barbaada. Hayyee baay'ee galatoom dhugaa jettee dubbiin kee sirriin asitti poolisoonni yoo itti matanii dhimma sana keerliin godhanuu dhimmichi crime upon complaintii dha malee crime upon question miti የሀገር ጥቅም የሚነካ ሳይሆን የግለሰቦች ስምምነት ላይ የተነሳ ወይ የተፈጸመ ወንጀል ነው ዮካንሞ namoota dhuunfaa walii galtee namoota dhuunfaa irraan yakkoota hojjetamani waan ta'eef mootummaa poolisiin baay'ee waan kana irratti keeriin godhuudha. Fakkeenyaaf poolisiin wanti inni dirqama keer godhu jira. Fakkeenyaaf yoo fakkeenyaaf an durba tokko gudeede poolisiin dirqama na fuudhee na hidhuu qaba. Isiin maaliif gudeeddaan yakka nama dhuunfaa sana qofa miidhu osoo hin taane yakka biyya miidhu jedhamee waan tilmaamamuuf jechuudha. Yoo nam fakkeenyaaf ibidda wayii bakka ta'etti qabsiise poolisiin na qabu dirqama. Dallaalaan wal qabatee tokkoffaa hawaasni keenya ofuma rakkoo qaba. Dhugaan isinitti hima. Maaliif yeroo darbee yeroo booleetti karaan cufamu akka cufamuu jedhu an dursee dhaga'ee viidiyoo jechuu jalqabe. Ijoolleedhaan immoo Sumaaleedhaan dallaalonni akkas akkasii dursanii dhagaanii Sumaaleedhaan deemaa akkas akkasii jechuu jalqaban. Viidiyoo sana yeroon hojjedhee hin dhagaanuu warri dhagaan illee dhiisanii deemanii osoo ati nutti himtu deemnee rakkannee kan jedhanii hedduutu jiru jechuudha. Isa kana ijoolleen keenya ofuma alarmiyaa taanu. Inni kan biraa egaa labsiin 1389 kuni tokkoffaa boordii poolisiidha. Federaal poolisiidha boordiinsaa jechuudha. Lammaffaa fitii ministeeriidha. Sadaffaa xeenaa ministeeriidha. Afuraffaan sirna kiilot ministeeriidha. Shanaffaan maabaraawii momaalis jettan kana walumatti naannoo ministeerota torbaati boordiin labsii kana jechuudha. Kana jechuun indirectly poolisiin namoota wanta kanaan wal qabatee yakka hojjetan to'achuu dirqama qaba jechuudha. Haa ta'u malee akkuma isin amma jettanu namoonni xiqqaa xixiqqoodhaan wal qabee ijoolleen kun akka hin himatamne godhaa jiru jechuudha. Poolisiin haddidu malee fakkeenyaaf birrii 500 luulaatti yoon dabarsee mana murtiitti ragaa koo hunda fudhadhee dhaqee luulaa kasasee maallaqa koo irraa deeffachuu nan danda'a jechuudha. Kana gochuuf immoo maal ta'uu qaba? Biyaansi luulaan nama qabeenya qabdu ta'uu qabdi. Gaafuma birrii kennu, gaafuma walii galtee walii galu, luulaan qabeenya dhaabbataa wayii makiinaa wayii suuqii wayii waan dhaabbataa wayii qabaachuu qabdi jechuudha. Yoo luulaa waan qabne ta'e nama sana himattee illee manni murtii waan irraa sii fuudhuun qabu fitaa beerii irratti jechuudha. Kanaaf amma warri boolee irraa deebitanii nama 500 wayitas irra jira. Warri boolee irraa deebitan akkaawuntii nama sanaa kallattiidhaan galchitan ammas waan ani isinitti himu jira. Namni kun biyya alaa jira garuu isin biyya keessa jirtu. Seera hariiroo hawaasaatiin mana murtii naannoo jireenya isaa duraanii deemtanii yookaan mana murtii aanaa isaa deemtanii namichi kun yoo qabeenya qaba qorattanii dhorkii irratti baasifattanii guyyaa tokkottidha dhorkiin abbaa barbaadan keessaan nan barreessee nan kennaaf faayila jechuudha iyyata jechuudha birriitiin baastan.
dhorkii barreessifattanii nama sana qabeenya isaa akka inni sochoone gootanii sana booda yeroo manni murtii isinii aggade akkaawuntii isaa isin irratti galchitan isiniif aggadaa qabeenya inni qabu sana isiniif aggadaa kana booda himata irratti banattanii fudhachuu dandeessu maallaqa keessan jechuudha bakka inni hin jirretti. Kanaanillee akka of gargaartan jedha nummoo amma dandeenye hojjenna. Fiteera. Baay'ee salphaadha. Akkaawuntii nama galchee sana ragaa qopheeffatanii maal gootu? Namni cal jedhee akkaawuntii namaarra maallaqa hin galu. Himatamaa tokkoffaa himatamaa lammaffaa gootanii dallaala sanaa walitti himachuu hin dandeessu mana murtiitti jechuudha. Himatamaa tokkoffaa dallaalli sun biyya alaa ta'e biyya keessattis agarsiisu. Himatamaa tokkoffaan namichuma biyya keessa jiru goota. Himatamaa lammaffaa, himatamaa sadaffaa, himatamaa afuraffaa itti mana murtiitti faayilatti banattu jechuudha. Isa kana irratti ana hedduu isin gargaara. Ijoollee hedduus gargaaree immoo fakkeenyaaf mucaan tokko wallisoodha yeroo darbe birrii 400 fi 60 nyaatame natti boo'ee kana booda mana murtii akka deemuun godhe akkaawuntiin namichaa yeroo dhaqamu miliyoona 1,600 irra jira. Akkaawuntiin sun hin cufame. Sana booda mucaan jaarsummaadhaan maallaqa isaa achi deebisee akkaawuntiin isaa sun akka osoo murtee mana murtiin kennamin maallaqni isaa deebi'eefi jechuudha. Laayik akka kanallee gochuun hin danda'ama. Yoo immoo maallaqni sun battanamee dhume namuma irratti battan sana bakka isaa beektu yoo ta'e qaamaan beektu yoo ta'e yoo dandeessan nama beektan irra malee hin galchina. Nama waa qaburra nama deessaa beektan malee hin galchina. Sana himatamaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jettanii walitti himattu. Himatamaa tokkoffaa yoo hin dhufne ta'e himatamaa lammaffaan hin dhufaa yoo hin dhufne ta'e bakka inni hin jirretti murteen illee manni murtiitti kennuu danda'a bifa kanaan deeffachuu hin dandeessu garuu kana booda immoo maallaqa namatti hin galchina. Osuma galchitanii fakkeenyaaf amma carraa hojii dhiiraatiin wal qabate akka addunyaatti dhiphaadha carraan hojii dhiiraa kanaaf dallalli kan keessa galu osuma immoo waan akkanaa gootanii maal gootu nama mana qabu nama qabeenya qabu nama makiinaa wayii qabu yoo gootan malee nama akka kootii fakkeenyaaf nama mangista irraa waa tokko hin qabu. Ana yoo himatte wantati gootu hin jiru yoo yakkaan ta'e malee fitaa beeriidhaanii bakka hojjetaa kaffali beeka jedha manni murtii jechuudha. Hojjetaa kaffalaa fi deemi amma duututti kaffalaa deemtaa jechuudha. Kanaaf isa kanallee sirriitti beekuun isin barbaachisaa maallaqa nama waan qabne irra hin galchinaa jechuun barbaada galatooma. Egaa ajandaadhaan ala hin baane sirrii jettee waa'ee dallaalaatii waa'ee biyya alaatii nama keessummeessuuti. Mootummaan fudhataa jiraadha. Siyaasaan tokkoffaa paartii irrattis illee dargaggoodha. Beeta mangistii fi kominikeeshinii irratti dargaggoota siyaasa irratti bakka hin qabu jira. Yookaan immoo dura bu'aa kan beeta mangistii kominikeeshiniiti dargaggeessa irratti. Dhimmoota akkasiitiin wal qabatee tokkoffaa mootummaan awaajii habti maasmallas awaaj asriqwaal. Fakkeenyaaf habti maasmallas awaajiin kuni yookaan immoo qabeenya horatame qabeenya deebisiisu gara mootummaatti labsiin jedhu kuni tokko nageenya hawaasaa fi namoota akkas maallaqa saamanu fatanaatti ta'uuf yookaan immoo seeraa dhiyeessuuf. Labsiin kun tokko maal godha? Fakkeenyaaf luulaan amma nun beekna miidiyaa irratti nigdii hin qabdu, suuqii hin qabdu, maal hin qabdu, maallaqa guddaan sochoofti yookaan immoo suuqii xiqqoo keessa dhaabattee maallaqa guddaan sochoofti. Luulaan qabeenya kanaa darrasanyii itti qabaachuu qabdi. Hojii seeraa hojjechuu akkasiin qabdu ni ka'a. Labsiin kun bara darbe bara 2017 bahee amma hojiirra ooluu eegaleera. Kanaaf fakkeenyaaf amma yeroo darbe namoonni hawaalaa hojjetanu halkan tokkittiitti sa'aatii 10 keessatti naannoo nama 410 to'atamanii jechuudha. Halkan keessatti jechuudha. Maaliifi biiliyoonaan birrii sochoosaa turan jechuudha. Birrii seeraan alaa jechuudha. Kanaaf kun seerotatti tolchuu gaafata. Seerota adda addaatti axxaruu gaafata. Kanaaf mootummaan immoo isa kana sirriitti hojjetaa jira. Namoota akkasii immoo isinillee eeruu kennuudha namoota ragaa wajjin poolisiidhaa kennuu qaama saffeeruu jedhe gaafa inni piroomooshinii godhu gaafa inni fakkeenyaaf yoo ani piroomooshinii godha ta'e nama sana guyyaa akkanaa akkoo ebaluu kana ragaan jiru kana jettanii keessaan itti ergu yoo didee namni sun ragaa keessan irra darbee yeroo ammaa kana miidiyaan jira waan ta'eef abaluu otuu akkas jennu akkas godhe jechuullee ni dandeessu. Kanaafiyyuu seeronni adda addaa namoota seeraan ala maallaqa walitti qabanu maallaqa kana eessaa fiddee kan jedhu labsiin tumamee jira waan ta'eef namoonni akkasii boodarra maallaqa sanallee hin dhabu waan ta'eef hadha kan miliyoona 500 akkaawuntii isaa irratti
doolaara miiqa akaawuntii isaa irratti beeraabii baankiin qabee jiru jira jechuudha. Namoota seeraan ala maallaqa sachoosanii fi akkasitti seeraan ala birrii nagaa hin qabne olii gaddeemsisanu jechuudha. Kanaaf isa kana irratti illee mootummaan cimsee hojjetaa jira. Baay'ee mootummaan kuni siyaasa isinitti himaan jiru dargaggoodhaaf bakka kennuudhaaf baay'ee hojjechaa jira. Gaafa immoo nutti kennamaa deemu maal akka hojjennu hin beekna waan ta'eef hundi keessanuu akkasitti jabaadhaa. Ikoonomiidhaan wal cimsaa, wal jabeessaa, wal jabeessinaa fuulduratti wanti hunduu sirraa deema. Teknooloojii amma dhufe kanatti illee waa lama fayyadamuu qabna. Fakkeenyaaf teknooloojiin kun miidhaa cimaa nurratti qaba. Fakkeenyaaf birrii akkana saamamuu keenyaaf sababa kan ta'e namatu fuula isaa bareeffatee abbaa hin saamamtaa jechuudha. Teknooloojiin kun miidhaa akkasiin. Isa kana teknooloojiin gara tokkoon miidhaa qaba, advaanteejii fi disadvaanteejii qaba. Advaanteejiin isaa immoo akkas walitti dhumne illee akka biyyaatti wal baruun, tokko ta'uun, wal ijaaruun illee baay'ee gaariidha. Isa kanaaf akka kana lulaa baay'ee galatoomii. Ulfaadhu duraanis viidiyoon kee yeroo tokko naaf gala ati baay'ee nama cimtuudha. Ijoolleen keenya warra jara jirtan illee akkasitti jajjabaadhaa. Rabbi si haa gargaaru. Anillee waan hin dandeenye sin gargaara. Keessaan illee na qunnamuu dandeessa. Osoo hin bahin gaaffii takka gaafachuu hin danda'a? Osoo isin hin bahin lula. hin danda'ama. Guruuppiidhaan yookaan immoo asooseeshiniidhaan ijaaramuu namni kamiyyuu akka danda'u heerri mootummaa Itoophiyaa ni kaa'a jechuudha. I think keeyyata meeqa akka ta'e hin beeku. Keeyyata 29 ta'e 39 ta'e hin beeku. Namni tokko mirga waliin qindaa'ee hojii hojjechuu ni qaba. 39 wayiiti. I think 35 daa'ima waan keeyyata ta'e jalatti jira. Fakkeenyaaf namni walitti ተደራጃሜ hojii hojjechuu hin danda'a. Garuu must be legal መሆን አለበት። ባይዘው ይሉላ ግሩፕ ጃረው ብቻ ምት ግሩፕ ሰነ keessatti ለሚፈጸመው ወንጀል አንቺ ተጠያቂ ትሆናለሽ። fakkeenyaaf sababa ግሩፕ ሰና namni wal yoo saame sababa ግሩፕ ሰና maallaqa collect goote faallaa labsii 1119 2011 ba'e. Fakkeenyaaf namni tokko maallaqa walitti qabuuf hayyama fudhachuu akka qabu labsiin sun ni kaa'a jechuudha. Nan fakkeenyaaf hojii chaaritii hojjechuudhaa fi hojii tola ooltummaa hojjechuudhaa fi labsii sanaa ala fakkeenyaaf heeyyama otoo hin fudhatin maallaqa sabasabuun akka hin danda'amne illee ni kaa'a. Seeronni biyya keenya baay'ee hojiirra oolu waan ta'eef jechuudha. Sanaaf itti gaafatamummaa cimaa qaba. Inni lammaffaa nan govermentaaliidha moo tireediidha moo kan jedhu adda baasa. Guruupiin kuni fakkeenya yoo nan govermentaalii ta'ee nan govermentaalii haa ta'u kaayyoonsaa namoota deeggaruu yoo ta'e yoonal gin of deeggaruu yoo ta'e maal gootu eeyyama waliin baaftu waldaa yeegaaraa riil isteetii akka hojjechuu dandeessanutti eeyyama baafattu sana booda riil isteetiidhaan birrii keessa walitti qabattu birrii walitti qabattan sanaan immoo hayyama ijaarsaa fudhattu baankiidhaan walii galtee gootu baankiin gimmaashee isinii ijaaraa deemaa jechuudha. Kanaaf immoo propoozaala isaa ulaagaa seera isaa waa hundan bilisaan isiniin qopheessa qarshii tokko malee jechuudha. Karaa isin deemuu dandeessan waa hunda jechuudha. Isinan gargaara bifa kanaan deemuu qabdu adda baasuu qabdu garuu chaaritiidha moo nigdiidha. Manaa jedhaa chaaritii jechuu hin dandeessu. Ijaartee tola ooltummaa kennuu ta'e yoonaan isa kanallee adda gootanii bifa kanaan deemuu dandeessu. Isin gargaarraa jajjabaadhaa dhugaa rabbii ijoolleen durbaa mana arabaatti gubattanii jaamtanii kaatanii dhuftanii akkuma isheen sila jette gullittiin nagadinaa hin kadhatinaa. Maallaqallee ijoollee dhiiraatti rabbii jedhaan ergina. Ani wantan isinitti immoo dhiiraan tokko keessa. Jechuun parsanaalii yeraasee roongintin saayidaallee wantan eenyu ta'usi. Garuu ilmoo dhiiraatti maallaqa birrii 15 hin kennina maatii keessan. Maatii asii deemtan illee qarshii ixifitti hin ergina. Fakkeenyaaf ji'atti 5,000 yoo haadha keetii kennite 5,000 bakka inaf itis inaf. Qarshii 500 yoo kennite 500 inaf bakka limiteeshinii ofitti godhadhaa. Kana booda maallaqa keessan akkuma amma luulaan jette meebii sagaleen kun booddee anatti illee ragaa ta'e anallee
inni gochuu danda'u akka yeroo tokko Museen dhiyoo kana piroomooshinii wayii godhee hidhame jechuudha. Ani wantan isin jedhaa jiru seera qabeessa ta'aadha. Seera qabeessa ta'aatii seera sana irratti isin gargaara. Maallaqa keessanillee akkuma isheen amma jettee waan hojiirra oolu waan dhaabbataa waldaa wayii የጋራ የሆነ ነገር አርጉ እስኒ ገሌራ ከናፍ isa kana irratti of eeggadhaa maallaqa ijoolleettiin ergina keessaan abaluu nyaatee abalu anamatti miisajii koon dubbisu bane immiileen abalu birrii koo fudhatee maqaa jaalalatii walitti haasofnee akkas jedhu ijoolleen keenya viidiyoo kana qarratsaati ijoolleedha dabarsa maali in erginaa maallaqa maqaa jaalalaatiin yoo barbaade hadu inni jaalalli maaliifis biyya laa jaallata fakkeenyaaf maallaqa waan isin maasin jirtu durbii gaafa dhufte atis rabbi riskii gogoonaan hin heerumta bakka kan maatii kee beekus si fuudha kan bakkeetti si beekus si fuudha kan miidiyaa irratti si beekus si fuudhuu danda'a garuu viidiyoo deengaddoo jedheera baay'ee yakka dubara tokkorraa maqaa jaalalaatii maallaqa fudhatanii baduun yakka akka ta'e seerri yakka kaa'ee jira jechuudha maqaa sin fuudhadanii gowwoomsanii false promise galanii maallaqa irraa sabasabatanii baduun illee dhiironnas jala jirtan dhaggeeffadha yakka maallaqa sana fitaabariidhaan deebifti allow for enrichment yaalagbab በመበልጸግ ህግ ይጅራ ሲሉማ ሴሪ ጅራ allow for enrichment yookaan immoo seeraan ala badhaadhu sanaan himattee sin deebistifti kan biraa immoo yakkaan illee sin himachuu dandeessi jechuudha kanaaf isa kanallee akka kanatti ilaalaa wal ijaaraa isinan gargaaraa waan barbaadan dookumentii anatti isinii qopheessaa kan nama biraayyuu qopheessaan jira waan ta'eef bifa kanaan itti deemaan isiniin jedha rabbi isin gargaaru garuu identify godha amma proposal keessan either you are non governmental work damo just charity damo yoki wantoota bu'aa qaban irratti real estate way irratti yaaddu real estate ni ijaartu baay'ee hin dandeessu si baankii tu qixxeessi hin danda'a baankiin shari'aa muslimaatiin hojjetu Itoophiyaa keessa guutee jira waan ta'eef bifa kanaan illee itti deemuu dandeessu proposal keessan illee qopheeffachuu dandeessu kana ergaa nan qabu. Lakki rakkoon qabutti fufaa yoo qabaattan. Hawwiidhaaf kennaa. Dura dursee obboleessa keenya kabajamaa fi jaallatamaa hedduu galatoomii yaamicha keenya dhaggeeffattee sa'aatii kan kennuuf kennite waa'ee dhimma dubartootaa irratti nu wajjin mari'achuu fi yaadota takkaan dhageenye nu dhageessisuu keetiif galatoomis siin jenna. Qabxii ani gaafachuu barbaadu lulu anna jalaa gaafattee maalaa godhure tadhumaa tana nan qindeessee taa'ee achitti naa deebitee qabxii gabaabduu yaada irratti nuu kennite jedhee yaadu takka namoonni bifa haadha manaatii fi abbaa manaatiin waliin biyya arabaa kana fa'a jiraatanii gara biyyaatti qabeenya manas haa ta'uu lafa konkolaataas haa ta'uu waliin bitatanii garuu wantichi sun maqaa nama biraatiin bitama. Manni suuqii maqaa haadhaatiin ijaarama haa ta'u konkolaataanis maqaa obboleessa isaatiin bitama haa ta'u gaafa isaan wallabbii wahii jiraachuu danda'a yookiin otoo waliin hin wallabbii walitti dhufuu danda'a qabeenya kana karaa kamiin gaafachuu dandeessi? Bifa lama seerri Itoophiyaa bifa lamaan kaa'ee jira. Seerri Itoophiyaa irregular union and unionitu jira. Irregular union jechuun an jaalallee koo hin galaa just na bira teessii fuudhaaf heeruma hin qabnu garuu qabeenya waliin irratti adeemna. Ilmoon gidduu keenyatti dhalatti ammallee garuu anaaf isheen fuudhaaf heerumni Itoophiyaa keessatti gara sadii asumaan beekaa. Tokko aadaa, lama amantaa, sadaffaan immoo gara mootummaa yookaan immoo officer of civil status biratti jechuudha. Gara mootummaatiin kana sadaniin ala wanti wajjin jiraatamu irregular unionii jedha boqonnaa 6 keessatti seera maatii federaalaa kaa'ee jira jechuudha. Irregular unionii kana keessatti what about their property effect, their common property effect and about their personal effect in jedhamaani. Personal effect in jedhamaani legal effect in fakkeenyaaf amma legal effect in kan qabeenya dhuunfaa fi qabeenya waliin kaa'ee jira sirriitti seerri tokko maali dubara tokko jaallattee wajjin jiraatta taanaan dubarri sun qabeenya guyyaa siin ol galtee si wajjin jiraachuu dandeesse. Higgawatti isa taatu, higgaawii isa taatu. Guyyaa isiin ol galtee kaaftee qabeenyi si waliin isheenis bakkee dhaqan siraasa ta'u nagaddeessa dhuftu maal isa taatu qabeenya si walitti dabalaa horataa deemtanu የጋራ ንብረት ሆኖ qixxeetti isinii qoodamaa jechuudha. Mana murtii deemtee kabajamaa mana murtii qabeenya akkasii guyyaa akkasiiti fuudhaaf heerumni gidduu keenya hin jiru
haa ta'u malee qabeenya kana warreerra waan ta'eef qabeenyi keenya akka nu qoodamu yoo daa'imni jiraate qallama daa'imaa abbaan kun akka kennu daa'imni kun kan isaati. Kan isaa ta'u immoo abaluu biratti mana waliin galaa turuun isaanii hin beekamaa jettu qabeenyi sun qixxeetti isinii qoodama. Mana yoo ta'es manni sun qixxeetti isinii qoodama. Konkolaataa yoo ta'e konkolaataan sun qixxeetti suuqii yoo ta'e suuqiin sun qixxeetti isinii qoodama. Akkasii seera Itoophiyaa kan jedhu. In seera fuudhaaf heerumni seera qabeessoo biyya alaa ta'an obboleessaan isa ta'u obboleettiidhaan isa ta'u ragaa gahaa qabaatte taanaan ragaa namaa fi ragaa sanadaa maallaqaa qabaatteetti taanaan yookaan immoo biyya sana gaafa turan qabeenya waliin hojjechaa turuu isaaniitii fi biyya keessatti immoo qabeenya ergachaa turuu isaanii ragaan obboleettiin isa ta'u obboleessaan isa ta'u የማስረዳት ሸክም ያለው እሷ ላይ ነው። ቱይ ቀቤኛ ሰዲሲ ሰተው ዲሪስ ባይዘው ዲራ ብቻ መት ካንካዱ ዱበርቲኒስ ነመካዲ ለማኑ kan qaamni miidhame jedhe mana murtii amansiisa manni murtii qixxeetti qoodee kennuu fi danda'a. Haa ta'u malee gaafa maqaa namaatiin ta'u concrete የሆነ ኤቪደንስ መሆን አለበት. concrete ኤቪደንስ ካልሆነ ሜቢ ረከችuu dandeessu jechuun fakkeenya birrii baankiidhaan dabarsuu yookaan immoo ragaa namaa sirriitti wajjin jiraachuu fi qabeenya waliin horattanii biyyatti galchaa turuu keessan qabeenyi sun immoo sin jalaa shiifti godhamuu keessan sana sirriitti hubachiisuu yoo hubattanii qabeenyi sun kan waliinii ta'a isa jedhudha kabajamtu kama sidee beere deeyyaata. galatuma jazakallah. Kan biraa jira? Munaatti fufamuu munaatti. Ani gaaffii ani duraan dursee obboleessa keenya baay'ee galatoomi hedduu si galateeffanna. Lammaffaa sagalee makee keenyayyuu ijoolleen biyya Arabaa affanamee jirru miidhaan adda addaa nurra jiru kanaan uftee ati immoo haala kanaanii nu dhaggeeffattee nu ibsitee nu gammachiiste ani gammachuu keessa wallaahi baay'ee tokkoon gammadee jira haala kanaan nu ibsitee ijoolleen baay'een tasfaa kutanii har'a garuu waan kana naa dhagahanii tasfaa godhatanii jijjiirama fidu jedhee yaada. Inshaallah kanaa booda immoo akkasin nu faana dhaabbattan haala adda addaan obboleettiin keenya Luulaanis nu faana jirti wantoo keenya qindeemmoo keenya keessa wal faana jirra waan ta'eef miidhama keenya adda addaallee haala biraatiin guyyaa biraa waan himannu yoo jiraate illee si biraan geenya waan nu gargaartu illee yoo jiraate si biraan geewwanna asumarraan quba nu qabaadhu anaan illee fooloo na tolchi hedduu galatoon. Ishee galatoomaa gaafii bakka paaspoortii fi aayidiin harka keessan ta'uu qabaa jedhan sanitti jechuudha. Amma mana kana kaansileeshiniin dhufee mana duraatitti aayidiin harka koo galaa paaspoortiin harka warra naa qaxaratee bira gala jechuudha. Mana kanatti ammoo tiyyuu aayidiin kiyyas firmaa takka illee hin qabnu kaansileeshinii waliin dabalamne waan ta'eef aayidis warra harka jira paaspoortiinis warra harka jira bakka kanatti galatoomaa iddoo tokko dadhabdan illee. Muutii irra jirta Muutii irraa baafadhaa. Muutii. Muutii irra jira argamaa jira. Nagaamu? Amma dhagamaa jira. Nagaama? Eeshi. Waa'ee aayidiitiin wal qabatee aayidii lammaanuu harka kee taa'u akka qabu seerri ni kaa'a. Haa ta'u malee jarri Arabaa sunis seera hin beekanudha. Akkuma maatii keenyaatti fudhadhaa. Hin beekanu jechuun namni kamuu hin beeku. Hawaasuma jarris hawaasa waan ta'aniif seera Saawudiin Arabiyaa baastu Ishi muutiidha. Amma bareedaadha. Ofumaan muutu godhaa jira. Kanaaf aayidiin
akka hawaasa ejensiin sun hawaasa hubachiisuu qaba. Muna Lula wantan isinitti musin lammaan waa'ee ejensii dubartii irratti dubartootumaan ta'u akka qabu sirriitti irratti xaaraa hojjedha. Ejensii kana banuun qarshii miliyoona 1,500 qofaadha. Miliyoona 1,500 baankiitti isinii qabsiisa. Eeyyama sadarkaa 5ffaa yoo fudhattanii ijoolleetti qaxartanii yoo hojjechiiftanii biyyoota hunda irratti eeyyama yoo argattanii ijoollee shamaraa ofii keessanii biyya alaa erguu dandeessu. Rakkoo illee sirriitti ofii ilaaluu dandeessu. Bakka buutanii dhaquu dandeessu. Sagalee guddaa argachuu dandeessu. Kanallee dhiiratti akkasiin hin dhiibne ani abdiin qabaa. Luulaan hin hojjettu jedhee tayyaadha. Miliyoona 1,500 otoo silaa chaalenjii wayii goone hin argama. Kun birriis baay'ee salphaadha. Nama 655 asirra jiru kuni walitti otoo dhuftanii shamara yoo taatanii godhachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf isallee akkamitti akkan isin gargaaru ani fuulduratti isinan gargaara. Ejensii akkasii gaafa taatan mirgaaf dirqamaa ijoolleetiif jecha araboota sanallee nu hubachiiftu jechuudha. Gamaa gamanatti jechuudha. Inni asiis achitti ergaa dhimma tokko dhimma siin qabu waa'ee birrii isaa malee ijoollee keessaayyuu saba keenyas waan hin taaneef dhiifama akkas jechuudhaaf warri sabaanii wal makaa taatan maaliif nun fedhan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isa kanarratti illee sirriitti hojjedha. Sirriitti hojjedha yoo akkas taatanii waa hundinuu milkooftu maariyyee moo maal jedhamtu maariyyee mirga jaraa miti dirqama aayidiin sirka taa'uu qaba mirga keetii aayidiin sirka taa'uun aayidii kee irraa fudhachuu hin dandeessa jechuudha. Kan siin jedhee galatooma. Hayyee obboleessa keenya galatoomii asumarraan obboleettiin keenya tokko keessaan natti ergatte iddisuu darabiyaa dhuftee waggaa tokko ji'a 5 haadha siin qabdu abbaa siin qabdu imbaasiin hamma kafiillishii yookaan immoo warri ergatan suni amma yoonaatti riyaala 1,000 bichaa harka ishiitti kennanii fi kan waggaa tokkoof ji'a 4 maallaqa surumayyuu hin arganne kaleessa guyyaa 3 dura gaaffii maallaqa koonaa kennaa jennaan niitiin deessee ciistee turte haala kanaan dha'uudhaan mucaa haadha siin qabdu abbaa siin qabdu obboloota bichaa guddisti haala kanaan girgiddaan dhoofteenii rukutteeni waggaa tokkoof ji'a 5 maallaqa argiteen beektu kan ji'a tokkitti malee imbaasiin illee gaafannaani har'aa booda yoo natti dawwaltee naan jedhe irmijaan taaniin sirratti fudhadha naan jedhe Itoophiyaa irratti dawwallee gaafanne sagalee isaallee niin qaba irmijaan taaniin sirratti fudhadha lammata silkii koo irratti akka hin dawwalle jedhe bilookii na godhe lammaffaa immoo Sorry. Imbaasiidha moo ejensiidha? Ejensi imbaasii ma boriituun deema. Eewa imbaasii boriituun deema. Kissii nan dhiyeessa waan ta'eef jechuudha. Namoota baay'eetu haala kanaan dhabamaa jiru. Hatta yoo maallaqa gaafatan madaamonni dha'u yoo dhahanii ijoolleen dhukkubsatti na dhukkubsatte jettu imbaasii wantoo geessu maktaba geessu maktabni immoo maal godha marfee waraana hin jazzabdi ji'a 4-5 booda hinduuti na hinduutu fireezarii gashanii amrii taateetti jedhanii beeksisabatti. Waan sana qabateen anama quxurii imbaasii ontollee siin erga kan biiroo Itoophiyaa sana namoota baay'eetu isaan himataa jira waan ta'eef sanallee keessaa maqaa biiroo jara natti liistiin biiroo Itoophiyaa guutuun na bireera waan ta'eef. Ani si lulaatti ergeera. Maqaa liistiin jara fayyaan lakkoofsa jara wajjin baay'ee yeroo barbaadanii ejensii siin ergee guutuun na bira jira Itoophiyaa kan Itoophiyaa keessa jiran. Waan hundumtuu dabarsinee jirra lulaatti lulaan keessaan sittaa ergitu. Kanaa booda walii ciisnee rafaan jirru maaliif ijoollee haadha hin qabne abbaa hin qabne miskiinatu dhufee biyya kanatti dararamaa jira. Ijoolleen keenya jaallattee miti kan biyyaa baatu haadha koon wayyeeffadha abbaa koo wayyeeffadha ofiin jijjiira jettee baati malee biyyi arabaa akkas ta'utti hin beektu. Taa'u immoo dhuftee miti innaa gudaatiin jira. Addaanin si kuta. Mucayyoon kuni imbaasiitti mattee konsulaa biyya sanaan beeksifne. Konsulaa biyya sanaan beeksisne maaliif silkii harkaa fudhataniiru forever. Ishee ammatti borii barreeffamaanii maqaasii lakkisiitiif jirtu barreessitii galchiif imbaasii sanatti jechuudha. Imbaasii sana galchitee qofa miti. Boriitu imbaasii deema. Keerlesii biyya kam jirtaati? Riyaad Suudi Arabiyaa. Taada konsulaa Saudi Arabiyaa Riyaadiin jiru deemtee
ofii keetii rakkoo akkasii akka mudatee jiruu fi mucaan kun affanamtee akka daldala garbaatti immoo humnaan hojjechiifamaa akkasiin jirtuu fi reebichi hamaan akka irratti dhaabbataa jiru barreeffamaan leemi masalaachuu namni sinirkaa fuudhu sinii gaafa sinirkaa fuudhu siniif mallatteessuu qaba afaaniin hin himamu. Afaan Itoophiyaa fakkeenyaaf embaasii Itoophiyaatti afaan Amaariffaatiin sirriitti ofuma keetii harkaanis haa ta'u kompiitaraanis haa ta'u barreessii guyyaa akkana iyyattuun akkasii namni bakka bu'ee iyyateef abaluu sababni mannaa immoo kana jettee barreessitee kooppii of hirka keessaa namni sun yeroo waraqatatti sirraa fuudhu sii kana irratti naaf harramii jettaan sii galeera iyyata sana namni sirraa fuudhu iyyata kooppii sadii geessita tokko of hirka kaa'atta tokko isaaf kennita tokko immoo irratti mallatteeffatta sii galeera isii irratti mallatteeffatte sana yoo rakkoon addaa dhufe imbaasii sanattiin deebi'anii himachuun hin danda'ama yookaan immoo akkuma kana miidiyaa irratti illee imbaasiin sun Itoophiyaa akka wakkalaa hin jirre baay'ee Saawudii Arabiyaa keessa imbaasiin jiru amma Muktaar bareedduudha yaa'u inni mirga sii kana numa kabachiisuuf jedhee yaada miidiyaa kanarra illee warri jiru meebi sheeritti gochuu danda'a. Deemtee na beeku ani ijoollee baay'ee gasheera waan ta'eef ijoollee baay'ee waan hin naquuf na beeku jarri yeroo baay'ee nan Ayyee Rabbi si haa gargaaru. Rabbi si haa gargaaru waan jarri jedhan illee naan gahi baay'ee achi baqqi miti. Asitti illee yoo jarri tas illee waan kana irratti hin deemne anasii isiraan na kiiloot ministeerii akka nan galchaaf ofii kooti qaaman jechuudha. Maaliif maqaa ejensii sanaas amma naaf ergitaa luulaan keessan naaf ergiti jedhee yaada. Jeesiisumaan jee beekta si gashaa jiru jeen maasfaraarra harka duwwaa si gashaa jiru jee ala ba'iiti innaa isaan hin himanna asittaa dhufu hin himanna isuma himanna maallaqa fakkeenyaa fi miindaasii ji'a 10 wayii sanaa dirqama ejensiin sun mirga sii kabachiisuu waan qabuuf asitti illee gaafachuu hin dandeenya mucaasa erguu gaafa nuti dhiifne ilaala waan ta'eef ምንም ችግር የለውም haa ta'u malee ati dursii garuu akkasiin achi kaasaa wajjin kaasaa dhala isaa waggaa tokko wajjin gaafadhuufi maaliif dirqama waan ta'eef parsantii 9 jechuudha musliima maaliif osoo hin taane dirqama kennuufii qabu birriin sun silaan tarrafaa fi bifa kanaan illee akka jarri kaffalan hin gaafadhu akkuma kan mucayyoo sii waggaa 13 dheengaddaa sii kanaafis mirga sii kabachiisuu danda'u waan ta'eef bifa kanaan itti fufi. Inshallah ayyee galatooma. Ayyee. Okay. Gaaffii warri gaaffii addaa qabdan